yookiin immoo ol fudhadha waliin badaa gabbar maal akka warra fudhannee bannee biraa ergata. warra kelleen cinqitu isas hin cinqitu ofis hin cinqitu. Akkas. Kana Jettanii jika. dhugaa hin jenna ka maali ka. Rakkoon gaawwashi. Naafi No akkam nagamu nagaa alhamdulillah baga jiraatu. jira alhamdulillah. Arraan tana waan baay'ee narkisee keessa dhufe beektaa Haa waan jabduu na qabe haa hojjabduun takka hin jireetan. dhugatti waan jabduu na qabe Haa kan isitimne waa'ee keetii yeroo takkan talooyii akkana jaaladhee maal ta'ee naan jedha. okay Aboo inuma ciccinqamu jira naan jedhe yeroo takkana hin jiran. okay bakka sana wajju sin tuqa jiraachuu deemsiyyoon karaa keessa na fakkaata Haa anis isi jaaladhan jira isinis jaalatta jirti jaalala jechuudha. jaalume ammaan tana achirratti wal qabna jira beekte saniifuu maatiin isaanii gartee akka waan gartee mucaan kun gartee maal qabaa jedhanii waan hedduu ka gaafatanii Isii isii hedduu waa hedduu gaafatanii ani immoo akkuma gartu wata akka loonii qabu hin jiru jaalala qabdaa. akkasitti akkuma goote jechuun iyyoo san gartee maatii sana kanaa baasu qabdi saniifuu Isiin ofiis jaalattee isin jaalatte jettee maatiidhaan rakkoon. maatiidha isin garuu yeroo garii Ani jecha warraa saniif akkana taate. jijjiiramti beekte isin gartee wajjin haasofte Akka warra isiillee laaffistu siis. laaffistu yookaan immoo waan maatii dhagartee akka isin amansiisuu dandeessu yoo didame immoo isin agartee akka maatii isiitiin gartee addanaa murtee kophatti na baastu Ulfaatti akkam doo jaalalli teetu. akkam godhanii dirqama isinis immoo ammoo dabala gartee beektaa reeffa tanaa dabala gartee yeroo hunda gartee na janajjanti ani immoo janajjana gootni fudhu beekan saniifuu bakka ittuma seenuu fudhan Seenuudhaan. Isiillee ofii fedhii inuma qabdi ta'urraa san tolii gad oofa malee. Yeroo kun qabu kaatan akka jaarsaa taaniiti. Isiillee maatii amma gabaabumatti ilaalla waan goototi waan kana yeroo hedduu beekteen illee jala wanti jira gabaabumatti jechuudha osoo jechuun waan biraati miti immoo inni gootu dawwaltee isiin tun akka gartee amma fakkeenyaaf naafate gaafa ol fuunu sanaa gama akka cinqanni beekame inni illee nama rakkoo cinqoo bakka baay'ee biizii ta'ee jira unkaa waan biraa dhiisi bakka uuma kana yaadurraa jechuudha ajaa'iba natti isii galee hirriiba maal jaa gizee inni taa'uun beekamu gizee inni rafuun beekamu kanaaf ati amma akka obboleessaatti waan gaafa nuti keessa dabarreessaniis ilaali akka obboleessa keetii tokkotti gar tokkonis dumaa ishee keetii mee micoota nagartee akka isiin gartee jechuun warratti illee irraa dubbattee waan gabbaraa kanallee xiqqoo. Mee dubbisee bilbilii fi ta'ee hin dubbisaa waan jiru tokko. Jechuun amma ala kulli alal maatuma gartee akka irraa dubbisu. Akka isiin tasgabbeessitu bakka dhugaan bakka wanni mucaa kanaa hedduu sammuu tiyya keessa na wanti jechaa jira beekte kanaaf mee ati hojii haasa'ii. dabaluu fire waliif itti kan rabbi haa laaffisu yaa obboleessoo namni garuu shamarran arsii fuudhuun tun maal akkanatti maal isa qirbii birqii baanan sani moo qirbii baanan sani yaa akhi. Sani amma warri qorannaaf ta'uu danda'a garuu itti seenan laafaa warri illee inshaallah. garuu isaan ka meestii walumaa dhageenya qabame waan isin Ati yoo magana cinqamte. Ati yoo magana cinqamte. Ani hage yaasoo kanan cinqamne. Fatteetuma seente ati raasa ka'ee. akkana sun jiru namaatu si dubbe hoo dubbisnee manguddummaa guddoo asirra deemani Manguddummaa. Naaf hin galle jettee ishee rakkoon qabu muraasa. ayyee dubbisee jedha Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Nagaa Akkas. jirra. Alhamdulillah. Ani jaamtare. Ani Rahimaa naan jedhan. Ashee bikkini allee reezaadha albarni tagaadee. Dhimmaaf si dhufne. Dhimmaa bittan naaf hin galle. Warra arsii deema. Fudhamaa asi maal taate jira? Omaan taane. Sobneetuma si elmachuuf. Nama saba ilmamu miti kaamti. Amma horiiyyuu yoo ajala buusan bar sirritti elmamaa. Daara sassabuufi. Rakkoon qabu waan barbaaddan maali garuu nagumaati.
nagumaa fi nama rakkisaa jirtadhaan isaniif. Ani moo? Godhe nama rakkisaa billa takka nama rakkisiin tafa. Jechuun ka namni si jaalateetiin inni illee rakkatee akkas nama cinquun takka hin jirteen. Haa jaalalaa jettee haa. Kaawwanni jaalala caaleen jira. Dhugaadha kaa jaalalaa nama rakkisuun nama jaalata rakkisuun bara mukaa wadaama. Inni ma badaa miti beekte ta'ullee kaa hagana mara nama rakkisuu nama cinquun tokko hin ta'u osoo namni kun waa ta'e booda seenaatti hin ta'u. Waa ta'e seenaatti hin ta'u. Dhuma waan rakkaddeenta. Waan rakkate si jaalatee isii san akkamiin argadhaa warri isiis deeme kaa warri illee gabbareedha warra keenya kanan beektaa miree arsiiteen. Maal qabaa akkam ta'a inni maal hojjetaa maaseessa jiraataa maa waa meeqa nama gaafataniin beektaa? Suurrakkoon qabu bariin gaafata waan mooriin gaafataa atis jaalatte inni seegasi jaalate. Jechuun jaalalaaf jettee osoo hin taane laal maatii keellee amansiistee hin jiraa miti nama kan hojii jiraachuuf deemta. Taboruu illee hojii yaaduu qabdaa beekaa. Maatii kan kee onni maatii kan kee ka amansiisu amma laal akka mootii ta'e maatii kan keellee onni kun naa ta'ee jaaladhe isin naa jaaladha akkas jettee tasgabbeessitee onni hunditti yoo himte isaan sirra hin taran. Warri kenna jechuudha. Ani garuu ammaa fi gosti warra kennan abbaan keellee waan badata waan akkana hin jaaladhe yoo jedhaman abbaan kennaa ajjeefate kan abbaan keessa godhan innummaan akka godhu malee yoo inni jaalatu waliin namsa. Dhugaa bar nullee keessa tarree beennee nullee wanta kana keessa tarree jirra. Akki ati taatu dubbachuu hin dandeetta maaliif abbaa kiyya nama kana jaaladhee jira. Namnu abbaa ofii fuulduran dhaabatu bar garuu yaadaan amansiisuu hin dandeetta amma fakkeenyaaf abbaa kan kee akkana abbaa kiyya taabboruu naa laali malee tar'aatii miti annatu keessa jiraata wanta kana jettee abbaa kee tasgabbeessitee jette atillee onna kana amansiifnaan abbaan kee duubatti onna deebu takka illee hin jiru nullee onna kana keessuma tarre arsiitillee ta'a atillee arsii wal beeknaa beekte. Ani si beeka qaamaan si beekuu baadhus garuu si beekaan. Innaa namni kun immoo rakkachuu jira dhugaata har'aa qofa laaluu hin qabdu kaatillee jireenya kee boru laaluu qabda. Kanaafuu mee maatii keellee amansiistee ofis amansiistee argite osoo isa ka jaalattuuti haganaan tan jettu bar maatii ofii namuu afoon dhaabatu abbaa ofii siif gala. Sirriidhee kan dhufa ammoo osoo warri keenya bada ta'uu baatte amma namni ollaa keenya hedduutu birrii guddaa nyaate amma abbaan keenya. Dhugaa walirra laallata namni keenya walirra laallata garuu jireenya ati jiraatu san ollaan kee dhufee siin jiraatu gaafa san beeta. Garuu walirra abbaa keetii fi amma abbeeraan keetu achuma walitti yakuma 80 gabbaramte teekuma 100 gabbaramte kanaafuu tiyyatee gadi ta'uu qabu hin qabdu jedhee akkasii walirra laallata. Ati immoo sallaaloo osoo hin taane jireenya boru laaluu qabda siif galeemi. Kanaafuu mucaa kana baay'ee rakkataa beektee dubbachuullee hin sodaata. Bakka yaadni isaa sibicha bilbila yoo bantu suuraa keettu iskiriina isaa irra jira. Awoo kuni maali jedhee tuma bar ajaa'iba natti yemmoon. Jedhaa osoo hin taane nama tokko bar yaada isaa teetteetu laaltee irraa hubatta. Maaliif bilbila wanna biraan laalu hin cufa hin bana situ suurarra jira. Hin cufa hin bana gaalaarii keessa seenusi jira. Deebii immoo haasawaanis akkan nama wajjin haasaa beekte. Daa kadir hin beektaa miti isatti illee hin himaan illee dhufee takka takka aboo barsaa inni kiyya tokko akkana rakkachuu jira naan jedhe. Innaa garaana nyaate hedduu takka beektaa? Kanaafuu atillee obboleessa qabdaamee akka nama tokkootitti isa kana hin miidhine warri keellee kanaaf hin miidhamu mee laaliitumaanii yoonni jette jedhiin ishee jireenya kana wajjiin beekta. Abbaa kee dura dhaabbachuu hin danda'u waan abbaa kee ani garuu isa jaaladhe jechuun sirriidhaan jaaladhaan akka nama tokkotti garuu ammoo yoo isa jaaladhee hin jedhe dirqama warra kennan akkana godhaa hin jedheen ofii jaalattee ofii barbaaddee boodallee rakkattee boodallee akka taatee nuti siin galu jiraachuu wanni jaalallee yoo san namuu sirraa nafuute amma jaalatteetti deemteemi gaafa rakkatteellee laa dhageeffadhu kana laa ati beekuu baattu san keessa jiraadhee argaa jira ati rakkattus argattee gaafa duraa san jaaladhee maal jettee warra kee afoo dhaabatteetti seente
gaafa rakkoon akkasirra geette ay gaafa san jaalatteedhanii isaan sirraa hin deebi'anii kan akkasitti hubachuu qabdaatillee. Nin hubadda akka ammaa kanaa miti beektaa dhiifamallee nagaa ta'e isin. Anammoo warra kennaallee kana jechuun hin danda'u innummaan akka godhaa godhuu bakkachuun agayetti. Ara laali atillee kanama kan hin cinqini yaadaan hojii gatteettee isa kanallee amansiistee warra keellee amansiisuu qabda gabaabumatti isa kana siin jira mee dubbii isa gabaabaa ishiinaa jedhitiniin addaan yannaa jenna dubbiin dheerattee farretti fedhan isaan osoo hin taane maatii kan kee tasgabbeessiree gabbara kan nurraa xiqqeessaa akkana jedhaatiniin abbaa kee amansiisi haadhatee amansiistee isiin immoo isa amansiisuun Daasummaa dhiira keessa kaa'een akkasiin jaannan. akkasimi haati teen jirtiimi laal an haadhatii yeroo jalqabaa san an jaaladhe abbaa kiyya narraa qabi baqa kasirraa qabu wanna hunda haadhateeti kanaafuu abbaa kan kee harkaa qabu haadhatee waan taateef atillee isiisa amansiisuu qabda. Maraafuu si bilbilamee bajinatti. Yookiin immoo ol fudhadha waliin badaa gabbarru maal akka warra Fudhannee bannee biraa sadarkata. warra keelleen cinqitu isas hin cinqitu ofis hin cinqitu. Akkasi. Kana Jettanii jika. dhugaa hin jenna ka maali ka Rakkoon gaawwashi. akkas godhi bakka mucaa kana booda laal isaa dhufee maal ta'ee dubbatu qaamaan si dhufaa beeki. Qoottu kottu rakkoo qabu. Haaya gabbare abbaan kee didellee ana irraa kafala gaafsa. Oshi rakkoo qabu. Haaya mucaan darari nama booda ishee. Mucaan darani. Haati nama Faashina maaline yeroo kana namni nama jaalate akka nama ta'uu nu bar inuma hin jiru kana beektaa. Iskiriina bicha yoona uffanni isaa tiisheertii irra hojjechiifachuun oola. Wanta irra geetti si gaafadha. Isaa gammachuun dhufeetiin amma booda galatoominaan jedhu arguu barbaada. Aya. Ofis edaa'uuf deemataniif anis akkana cinqabu. Ayyee. Rosa, atimma na jaalatee jirtaa mire? Naaf jecha hinduutu hoo? Naaf jecha ni duuta mire? Tola, yaa galatoomii. Waa hundaafuu naafilleen pirankii taatee jirti, atilleen pirankii taatee jirta. Kana hin fedhan. Maal nama Fuuru takkatti. pirankii taatee jirta miskiinati wallahi. Isilachuu akanka. Garuu yaada kana nuti bitan. Viidiyoo dhangaddanaa fitilee ni garteemi. Sanarkeeti. Atoo sobeetu kan hunda akkana ta'a. Kadir jaasi yaada kana kadir fitee. Pirankii. Si dabar. Naafi jaarti kadir. Miskiina pirankii taatee jirta. Yaada kana isa Pirankii taatee jirta. Pirankii la kaameraan isa dhufes kaameraa. Gaawoo kaameraa jinni keessa. La bakka kaamaa rakkoo qaba pirankii inni bire. Maali maa jettammoo Pirankii taatee jirta bakka ee. Pirankii garuu. Thank you okay. mee kaameraa isa dhufu. Kunoo kaameraa la achi jala la maaltu nu geelu. Maal jettee? Bakka isilachuu pirankii Pirankii taatanii jirta. Yaasuu birraa kun uummata na booda kan dara deemee pirankii darbee galee jira. Kanaafuu. Mee timma dhugumaan jalatamee. Timma dhugaa himee. Dhugumatti dhugumaan jalata. Mee naafitti aartee jirti booti. Jaalatanii yoo barbaadde kan hunda akka inni haasofsiisaa ooltanii. Atis taatee jirtaree. Isilachuu Dhugama taatee. haasaa bar fayyaalummaati. Kana nama laafsimu. Nagaa alhamdulillah. Bakka amma isaanis nagaa isaanii haa asumaanuu wal baranii haa asumaan nagaa isaaniitti ufanii paraan keenya gartee kan irraan tana kana fakkaataa gaayis galatooma ulfaadhaadha. Ayyee galata. Maatii kana wal bara asumaanuu. Sin beekne garuu. Ulfaadha.